Taarikuun kiristaana keessa Pheenxee moo Ortodoksii? Moo waaqeffata? Pheenxee. Pheenxeedha. Gara Islaamummaa dhufuu deemtaa shahaadaa qabachuu deemtaa jedhanii akkasuma Akkasuma. namaatu itti si dirqee moo fadhuma keetiini? Tanaan dura amantiin kun mishaa jedhaniiti itti nagalchanii. Pheenxeetti Haga akkasumas homaa arguu hin dandeenye. eessarraa garam dhayxe? Pheenxee baanta garam itti si mishaadha jedhanii si yaaman? Gara pheenxee na yaamani. Pheenxee miti dura maalirra dhalatteeti? Ani duraan islaama maatiin kiyya islaama. Yaa salaam hayyee misha jedhanii si yaaman? Ijoollee gooddanyaa hedduu akkas jedhanii itti nagalchanii. Waggaa meeqaaf? Waggaa amma 5 barana. Hayyee si galchan maal jedhanii? Mishaa jedhanii itti nagalchanii bakka amantiin kun mishaa bareedaa jedhanii waa hedduu jedhanii itti nagalchanii. Hayyee Mucha frío. Amane waa haftaamii ta'a waa hedduu jedhanii bakka si gargaara jedhanii itti nagalchanii yeroo sanii. Kan booda bakka amantiin kun waan hin daballeef gara keessan kana deebi'aa jedheeti yaadee bakka bayya Niitorkii dhaban niitorkii viidiyoo ma. ayin dhufaa inshaallah maata. Shahaadaa qabsiifneetu machi booda gaafii gaafanna. Maal gara habtaamuu taataa qabeenyaa koottuu Yesuus fayyisaadhaa koottuu waa hunda argattaa jedhanii si yaamanii? baalukkaanaan beekamtii taata jedhanii na yaamanii yeroo sanitti andaamummaa kiyyaan bitameeti dhaqee Okay. dhugaa ta'eeti bakka waan dhaqeef maatiin keennallee natti hin beeku. An bakka yeroo sanii bakka haftaamii biyya keessa hin jirre taata jennaan itti galee dhaqeeti. Taateere inni si waame san habtaamuudha? Inni haftaamiiti miti maali haftaamii miti inni. Miskiinumaa miskiina waame jechuudha. Miskiinumaa miskiina akkasaa waamere. Aanuu yeetti ta'e mucaan bakka suree waan godhadhu dhabee qanii kan naa ta'an jiruumi dubbitti kun jedheeti irraa deebi'utti jirama. Maal waaqeessita siin jedhanii si yaaman? Waaqa'oo Yesuusiini? Yesuus garuu nama. Akkas. Inni waaqa. Inni waaqa jedhanii si yaamanii? Inni waaqa waa hunda sii kennaa haftaamii taataa jedhanii na yaamanii yoo naquu haftaama ta'uu dhabe siitii hiyyeessamaayyuu hanqadhe qanii kan. Niitorkiidha fakkaata. Mo'iitiirra jirtan ustaz. Okay, ayya gara shahaadaa deemna. Aaboo gara shahaadaa si qabsiisaas bee jedhin. Bakka maal goona. Kasii miti. Ayyan. Maqaan keessan eenyu? Taarikuun jedhama maqaan kiyya kan dura. Dura maatiin sanuma sii baafte maatii? Jechuun maatiin isaan naan baafne. Maatii ka islaamummaa keessa turte maali maqaan kan kee? Taarikuu maqaan kiyya. Taarikuu eenyuti? Tabsaayi. Taarikuu Tabsaayi. Taarikuu Tasfaayee. Maatiin haadhaa fi abbaan islaamaa? Islaama jedhama. Okay, ayya gara shahaadaa deemta inshaallah. Amma sii galtee Waaqayyoon tokkichi Allah malee akka hin jirre Yesuusis akka nama ta'e akka ergamaa Rabbii ta'e ka waaqan ta'in aboo waaqummaatis akka hin qabne sii galeera. Naa galee. Okay, viidiyoo banadhu shahaadaa si qabsiisa ayya maal. Niitorkii beekannoo godhaara ustaas.
من قبويشي ديقو ما تكاي قد سي سكنا ناركا خيال قبضو ديبس Harka kee يا لافسو maali kun niitoorkii. أكنا قولي مال تاجرا نتوركي بريدو ما برسم برا Harka ol qabme. Harka kee. Itti dubbadhaa. ندقا ما بر Video بنا bani video بنا bani. فيديو بنا Viidiyoo bee hambanaa raawwannootu dhufaara malee hambanaa jira. Haa يروني شوف itti بني dubbadhaa. تنجلا إن شاء الله ننقب سايات أتي بس ما أشهد أشهد إن شاء الله أتي بس ما أشهد أشهد إن شاء الله أتي بس ما أشهد ما نتوركي مال تجربه Kenna niitoorkii kenna. أشهد نتوركي سجلة ديفيساسي Ashaaduu jedhe. أشهد نو جاتو جرا إني جرا بر بيكه إيش فيديو بني جلتي أتي كذا إني فيديو بني ندبتين إنه أبي إنه ما أنقف حاجة روحين دجا Hambanaa rabar. أوكي إني أجر أتي ندبتين سجنا أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا